Akam jirtan kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment kun qophii keessummaati. Qophii keessummaa keenya irraatiin arras nama social media irratti isin beektan tokko qabannee isin dhiyaannee jira. Hanga dhuma sagantaa teenyatti nu faana turan afeerraa teenyatan kabajaati. Tole baga waamicha keenya kabajjee yeroo ta'e qaalii aarsaa gootee hanga itti nu argamte. Galatooma isiniin jedha isinis ulfaadhaa isiniin jedha dhugaa dubbachuudhaaf nama kan dinqisiifadhuu fi nama kan jaaladhu yookaan immoo nama kan kabajjuu birraa guyyaadhaa kana istiidiyoo kan keetiin affeeruudhaaf maqaa hordoftoota yuutuubii keetiitiin yookaan immoo tiktookii kan keetiitiin baga walaa garreessin jechuun barbaada. Galatooma malee irra deebi'eeti. Meegaa namni hedduun sooshaal miidiyaa irratti beeka. Sooshaal miidiyaa irratti hedduu intulleen achuma irratti yeroo dheeraa duratti beeka. Garuu mee maqaa keetii fi bakka dhaloota irraa eegallu maqaa kee qabiraatiin namni si beeku waan ta'eef maqaa kee sirrii. Maqaa kiyya kana garuuyyuu hin himadhus jedheen ture garuu dirqama natti ta'a waan ta'eef namoonni hedduus sheekotiinis ta'ee namoonni gurguddaan namoonni garaagaraa maqaa kan kee isuma dhugaa san sooshaal miidiyaa irratti osoo himattee nutti tolaa jedhaniitiin irra caalaan namoota hedduu maqaa kiyya isa dhugaa baruu barbaadu. Egaa maquma kee duun bahee nu barantu maqaa biraatti. Maqaa kiyya kan dhugaa baruu barbaadanii ana immoo garuu jechuun jiraa miti natti ulfaata himachuun baatu. Maqaa bareedaa kan osoo qabu iyyuu himachuun natti ulfaata. Bakka ni cadhisa. Hima biyyaarra rabbaa jira. Maqaa kana garuu Kanaadaa deemee gaafa Kanaadaa deemu xiyyaara Kanaadaa seenu achiin himadhee ture. Gina immoo sinaan caalu nama kan jaaladhuu fi nama kan kabaju gatii taatee fi waan siloosota kan qabu kiyya maqaan dhaloota kan kootii kan abbaan kiyya naa baasan caaltuu jedhama. Dhalattuu Arsii. Naa maqaa caaltuu nuti maqaa bareedaa. Laa nama jechuun uummata kana eeguma dhoosuun barbaade numa dhoosa gatii jedhuu fi intarvii asiin dura miidiyaa irratti illee ta'eetiin jedhu irratti himachuu hin dandeenye. Maaliifuu natti ulfaateetumaan cadhise garuu maqaan abbaan kiyya kan dhaloota kan kootii abbaan kiyya naa baase caaltuudha. Haati tiyya immoo Sa'aadaa naan jetti. Waaw maqaan lameenuu hedduu bareeda. Maqaan lachuu hedduu bareeda. Maqaan haadha tiyya Sa'aadaadha. Kan haati kan koon abbaasee kan abbaa kiyyaa garuu caaltuudha. Caaltuu Mustafaan jedhama. Dhalattuu Arsii lixaa yookaan ammoo godina Shaashamannee aanaa Kofaleetii jechuudha. Waaw hedduu tokko bareedaadha. Maqaa bareedaa kan osoo qabduuti. Yaa maqaa jechuun maqaa fakkaatan qabu maqaa bareedaa osuma qabu qaan jiraa miti uummata kana gaafii keessa godhu. Akkasii bareedaadha. Tole maqaa haadha Faaxee jedhu eessaa fitti? Faaxeen duroo eessa jirti Faaxeen? Kun gaafii namoota hedduuti. Gaafii kan keebichaa osoo hin ta'in namoonni hedduun jechuudha. Faaxeen eessa jirti? Deettee nu dhossite moo guddifattee nu dhossite moo kan jedhanillee hedduutu jiranii. Angaruu dahee illee dhossine guddifadhee illee dhossine. Maqaa Faaxee jedhamu kana jechuudha. Haadha Faaxee jedhamu kana aarsaa baay'ee bu'aa bayii hedduu keessa baay'eetiin argadhe jechuudha. Kushiina madaam keessa dhaabadhe asiin distii irratti danfa xuruurrataa maqaa argadhe maqaan sun ammoo hammuma rabbii na beeksiseenii yeroo baay'ee yaaltu shamarran keenyatu irra caalaa miidhama. Jaalala keessattis ta'ee hojii hojjetan kana keessattis ta'ee wantoota garaagaraatiin kan miidhaman dubartoota. Gara laafummaa isaaniitiin qalbii laafuu isaaniitiin gargaarsa namaa irrattis ta'ee gargaarsa maatii irrattis ta'ee yeroo biyyaa bayanii iyyuu jechuudha haati isii eeggatti abbaan isii eeggatti adeerri isii eeggata obboleessi isii eeggata waa hedduutu eeggata dubartii tana. Gin rabbii fi dachiin isiirra dhaabattee hojjetutu yoo beekteef malee namni beekuuf hin jiru dubartii. Aarsaa baay'ee kan falaniiti kan kushiina arabaa keessa dhaabatanii bakka hin malle ciisanii nyaata hin malle nyaatanii waan hin malle dalaganii maqaan irraa jijjiiramee uffanni irraa jijjiiramee hojjetanii san keessaayyuu galata hin qaban. Ammas jaalala keessatti illee nama jaalatan tokko waan jaalataniif jecha isaa wajjin naa dabartii uf danda'ee maatii irraa bayaa. Mana kana hojjetee qarshii tanaan mana kana hojjetee itti nagalchuu danda'a ijaaree itti nagalchuu danda'a daldalee itti nagalchuu danda'anii qarshii kana baasanii gara isaatitti erganii yookaan ammoo heerumanii iyyuu osoo ilmoo qabanuu biyya ambaa dhufanii dalaganii akkasumatti hojjetanii laffa'anii xaaranii inni qarshii san balleessee deemee haadha biroota buddeenaa ittiin fuudhee yookaan ammoo ilmoo isii sanuu dagatee seenaa isii waliin dabarsee dagatee waa hedduun miidhaman. Gatii kana ta'e bakka tokko homa narra gahee irraa islaalee lama ammoo homa hawaasa naannoo jiru irraa islaalee shamarran keenya yeroo baay'ee
أنا هاتي تيسان هنجا جرتو هركتني هذا فاتي أنا هذا كيسني اوكي مقاطع راربه أيوة هركتني أنا هاتي تيسان أصوجرو إنه ما هركتني شمرني جديت ما دوس ما هاسايو يروجل كبايا ها محمد وفي فاتي جدي قالي محمد وفاتي كان مقا كان أمو شيك أنا ورني بيتا يروبا فاتي محمد وجدني إنسان الرا أيوة ديرو تانمو أكاس جدني وانسان الرافو ده يجوا لما كان كوني أنا سكاس ما جد يروجل كباتي جل كبه so maqaa kanaani sagalee faatota takkaa'u dubartootaaf ta'uudha fi maqaa kana baafatte. Maqaa kana ani baafanne shama isaan rumas caalaa isaan tunaa kenne. Haadha ta'een nagatii jedhanii fi haadha faatee naan jedhanii. Maammadoon ammoo warraaqsi maammadoof godhus ammoo na harkaan laafaan dhufe maaliifuu yeroo baay'ee wargu shamarran irra kamii. Baay'ee maqaa hedduu qabdi. Maqaa hedduu. Akkaawuntiin feesbuukaa kee takkitti ganamoo jaa. Takkitti ganamoo jedha. Tiiktook ammoo waan ofii jaa. Nah, maka kan baka mega, di maka itu dumade. Takiti gana mau kajar ammo sune maka sababa ufdandai kaba, abang kias gana mau mite ammo sunammo maka taki ufdandai kaba sababa ufdandai walin takiti gana mau kanjar akka hindaganne mogga fadde. Kun ammo waan fi ko jawe kajeru Jawar Muhammad baay'een jaaladha nama kami olittu yu baay'een jaaladha baay'een kabajjaani maalif ka siyaasa irraallee adda ta'e kan homa kamirraayyuu adda ta'e namummaa isaa qofaaf baay'een jaaladha Jawaarin jechuudha gatii kanaaf jecha maqaan tiktokii kiyyaa waan fi ko jawee jedha waa hedduu bareedadha galatoomi meegaa egaa angara takka FB tiftee ati duraan osoo Kaayiroon dhufin dura biyya biraatti turte biyya biraa nothing kaasin boy na godhame diyaas biraa turte nothing kaasin biyya biraa ammoo Kuweeti ture okay nothing kaasin waa'ee isaa okay Kuweeti irraa ati dhufte mee akkamitti gara Kaayiroo dhufte gaafa gara Kaayiroo dhufu namoota hedduu Kanaadaa deeman ni arga anis biyya baqaa yoo deemtee biyya baqaa irraa gara Kanaadaa deemuun dandeessa fakkeenyaaf Keeniyaa irraa Kaayiroo irraa namoota hedduutu hin jira miti haasaa namoota kana inni daddagaya ammas nama asirraan gara Kanaadaa deemu hedduus ni arga ana hoo maali ka jedhu maani ruuzii madaamiitii fi diinaara garuu kana geenya kana miti meedhiis mee yoo bira gayanni ulfaatti qileen laalchatti dhiyaattee laalcha fagaattee kana geenya nuti akka namni si fidee takkaa'u nama wayii jaalattu qabdu dhufte Betul kata lagi. Lah, sulammo. Siasa hedduu keessa qaba. Nama tokko hin jira miti kan itti dhiyaate wajji qoostu wajjin haasoftu ni jira. Atama fakkeenyaaf shamara wayiitan miidiyaa irratti Kuweetii si beekaniin takka. Bar Oromoon tur rakkoo baay'ee qabdi faayidaa baay'ee illee qabdi Oromoon rakkoo akkam qabdi Hamzaan jaaladhee jetteeti achirraa dubbataa turte innillee ishin jaaladhaa dhufuu jirtii jetteeti jettee eeguu ture atillee biraan dhufaa jetteeti achirraa dubbachaa turte. Ani Hamzaa bira dhaqalee takkaallee jedhee hin beeku. Garuu akka wal jaallattu dubbataa turte. Hamzaan illee haa waliin qoosnu walii wanna jennu malee wanni aayyoon kiyya yookaan abboon kiyya yookaan faamiliin kiyya isaa waliin na beekuun qabani dhugaa dubbachuudhaaf Hamzaa akkuma nama kamiituyyuu ittiin qoosaa ittiin wanna jedhaa jechuudha miidiyaa irratti wajji qoosna. Isaa miti mucaa taashaa tokkos yoo beekte waliin qoosna haa ta'u garuu Hamzaa daran itti dhiyaadhee waliin qoosna karaa gara miseenjariitiinis wajjin haasofna haa waliin haasofnu malee guyyaa takka waa'ee jaalalaa waliin haasofnee iyyuu hin beeknu naa dawwala waliin qoosee waan barbaade jedheen irraa cufadhee deema innis akkasuma jechuudha. Girgirri dirri sun qoosuma qofa? Qoosuma qofaaf akkas haasayaa turre malee Hamzaa osoo jaaladheeti yookaan ammoo osoo wanna jedheeti dhimma jaalalaa qabaanneeti indee barri isaa bara qulfii malee dadhabee seenuu hin danda'a. So gafa asin betul dembe tadi walin kabatu jechuudha. By the way namni hedduun qabeeku akka waan akkasitti dhufteeti. Na jechuun dhimma isaatiin tasumaayyuu walin qabu dhugaa dubbachuudhaaf waa'een kiyya biyya kana dhufuu fi dhimma nama tokkootiinuyyuu walin qabu. Maaliif namni garuu waan barbaadeen siimaa beekta. Ama birraa fuula kan kee kana laalanii si himan malee duuba kan kee namni arguu hin jiru. Ka argu duuba kan kee rabbii fi sammuu kan kee qofatu. Egaa namni barbaadu arguu irraa fiizikaala kan kee qofa arganiin si himan. Fiizikaala qofa waan itti namni irra dhaabbatee itti nama. Yaa namni kan laalka dhugumaan dhugatan Oromoo tanaaf wani dhaamuu barbaadu waan miidiyaa irratti argan hunda osoo dhugoomsuu baatanii natti tola. Maaliif wanta miidiyaa irratti argan kana dhugoomsutuyyuu baay'ee nama miidhaa jira yeroo ammaa. Maaliif ani waan nama kofalchiisa jedhu tokko fidee piraankii waa hedduu hojjechuu danda'a. Garuu osuma anjamaa gootanii xaxabattanii dhugaan taane xiqqoo keessatti uumaan jiru.
Tasumallee guyyaa takka Ijiti dhugaa wayyaa akka jiru dhageenya jedhiitika. laala tasumallee guyyaa takka dhugaa godha jedhee yaadee hin beeku. Gin Hamzaan osoo abbaa manaa kan koo ta'e yookaan ammoo osoo itti heerume hedduu natti tola homaa irraa hin hanqanne dhaabatas qaba bareedas qaba waa hunda qaba wanni rabbiin isa dhooggate takka ammoo kama waliin beeknu sani jechuudha. Maal dargate? Wama takka iyyuu waan rabbiin irraa hambise takka hin qabu qoosaas qaba fanii garaagaraatis waa hedduus qaba ammas miskiinallee Hamzaa jechuun namni itti dhiyaate dhugatti namni itti dhiyaate Hamzaa injiraa miti garaa takkaan qulqullummaa sitti dhiyaata qulqullummaa takka jechuudha fayyaalummaa ta'aa waa takka of keessa makaa hin qabne takutaa hin qabne ta'a amantii hin qabne homa kamiinuyyuu. Tole gaamee galatoomi itti aantee immoo waa'ee Kaayiroo irraa dubbannume. Kaayiroo gaafa dhuftu simannaan Kaayiroo akkam ture? Waan haala fuudhanii fardi wallaalee waan lawaan ta'e karaa beekee jira. Simannaan Kaayiroo bareeda. Keekii fa'a keessa jira, marqa fa'a keessa jira. Abaaboo abbaa jaalalaa yookaan ammoo Hamzaa kaa baadhatamee dhufe isaan fa'atu jira. Simannaan Kaayiroo ta'abbii fi bu'aa bayii hedduu baay'ee qaba of keessaa qaba. Seetingii ati baantu suyyaa. Seetingiin ammoo Wee maaltu mudate gaafa sammee? Jechuun gaafa takkaa hedduu haasa'amaa ture. Sooshaal miidiyaa irraa namni hedduun yeroo dheeraa fudhatee ajandaan biraa gidi dhufe dhufee dabra. Yeroo dheeraa fudhateeti irraa haasa'amaa ture. Maaltu mudate? Ilaa hadhaa bar waan takka uumame garaa haadha faatee uumame taanaan gara sumanna fiddan. Muda madaan biraa kana haati faatee qabdu jiru madaa san malee. Ilaa ammaa Oromoon madaan irra sottee irraa dhabde madaa takka qabu qaamni kee qulqullu bakkee hin qabu bakka moo kiisiin giisani. Godhanii harkisanii tumaan bakka haadha kiisiin gii amma irra caalaa amma yeroo as keessa onnee carraa yoom nugaa qofaa. Yoo mana gabbaa yookaan haadha faatee akkam carraan kenna hoo yoomnaan jedhanii. Keessa namoo gaafa Kanaadaa deemtan jedhee gaafa Kanaadaa deemu ammoo hunda isaanii dhungadhee akka waliin qabu abdiin qabu. Yaadinaa jechuun barbaada. Yaa guyyaa sanii akkuma beekamu jechuudha namoota hedduutu na simate. Ani ammoo ijoolleen kunniin irra caalaa Abduusee ta'ee Abdii Muktaar ta'ee Reeddii ta'ee Aslii ta'ee Mubaarakiin namoonni hedduun irra caalaa warra miidiyaa irratti wal beennuun. Ammas warra akka obboleeyyan kiyyaatitti ilaalu malee hagattii tana faaraqee obboleeyyan kiyya kan walii dhaladhee irraa laaluu miti adda baasee kophatti jechuudha. Dhufanii naganaan jedhanii nagahaa itti siqee naga gaafadhee rakkin uumame ammoo miira keessa galeetiin kan gara kiisiin giti siqee akkuma beektanii rammeedha. Kan balaa kana hunda kakaase isaa tan Abdii Muktaar illee homaan balleessine. Rammeetitu iyyuu san hundaa kaase jechuudha. Abdii Muktaar maaliif balleessu? Abdii Muktaar miskiina ammas tarii deebee inni wayii hin dhungate hin qabu. Inni adda kana na dhungate adda kanarraas gabbayee funyaan na dhungate. Isa asirraa eegale jechuudha isaa. Gina ammoo namni kenna maal godhee innillee achuma dhungachuuf osoo deemaa karaa kanarratti hafee. Maal godhanii homaa gochuu hin dandeenye waan dhigdee lafti ba'aan dadhabdu sanii waan Oromoon fidiyaanis ba'aan dadhabu eega jettanaa ta'uu qofa dheen fudhata. Rammee hojii maaliif akkas godhate? Rammee waliin yeroo jalqabaatiif jechuudha nama biyya kanaa Kaayiroo keessa heloo jedheetiin waliin haasa'e yookaan nama waliin dubbadhe keessaa rammeen nama tokko. Osoo ati jirtu moo gaafa osoo Kuweet jiru wajji haasaa qabna rammee. Haasofni qabnu sunis haasoma akka fakkeenya obbolummaas ta'ee qoosaa. Haasa'in obbolummaa hanga dhungachuu. Qoosaa hedduu wal keessaa qaba kiyyaaf ka isaa sun. Qoosaa hedduuf keessaa qaba kiyyaaf ka rammee suni. Haa ta'u garuu dhufnee jidduu rakkini tekeen kan mudateen an baay'ee hinaafa isa yoo argite kun argite abbaa shamarraniiti shamarran hedduu faara. Ande akka jaalalatu uumamee ture. Akkuma jaalalaatti iyyuu waliin haasayaa turre. Dhufee jidduu keessatti bakka hinaafaa baay'een qabaanii baay'een hinaafa. Namni narraan so dhungoon guyyaa sanii suni tanuma jaalalaati. Madaa sana keessa mul'ifanne jechuudha inni madaa. Daadbiin akkas. Kennaan isaa ta'u addaan argitu barshiittoo naaf fidee dhufe. Sababni Kaayiroo itti dhufte hoo akka Hamzaa osoo hin ta'in isaa jechuudha. Laa sababa kanaadaatiif dhufe. Garuu akka jaalalatti namni ati akka jaalalaatti namni wajjin haasa'e yookaan ammoo namni walitti dhiyaannee wajjin wanna jenne fakkeenyaaf akka ijoollee Kaayirootitu kan yeroo jalqabaatiif dubbise rammeedha. Rammee malee nama tokko hin beeku. So hanga biyya kana dhuftutti jaalaluma keessa turtan. La jaalala keessan turre osuma asin gahin hin dura achi dhaabne jaalala kenna. Torbee takka qofa wal jaalanne sana. Naa gaafa ati dhufte haroo deebite? Gaafa ati dhufnu bakka na bira dhufee erga jaan argee ammoo bakka natti kaatee wanni duraanii suni
ما قلتشون لندن كذا كلهم قلت so دا ثانو مملة دونغو نمني هدون دونغتي كنا ما رجام لا كأصل اللي نمني رجومنا تسيك في داني نمني أورام بيت هاقتي مثلا واجا في دونغتي هذا أورام بر هاقتي مثلا واجا في هاقتي يوم فكان يا في سينا متوقول إنشيسو في سوران كان كي والبه كاتل أبتة ولين كاتل في داني برخيدان أرجيته أورام نكاسي أنا فما أصلي يو تاته أنا دوغات بتشورا فاصلي دا ready da mubaraki keessattuu isaan kana sadiin akka obboleeyyin kiyya waliin dhala dhacaalitti ilaalaani ammoos namoota na dhiyaatan keessaa nama takka kanaaf waan garasitti waan laaluun takka hin qabu jechuudha. Okay. Akkas. So amma iccitii tokko arganne amma bakka kanatti. Hatta malaki iccitii sana qotiin taa'e nageenya kiyyaaf hin ta'u lakki. No amma dubbiin bargara kaan irraa gamana dhuftee so tamboo doomaal tumte duba ramee hojjetti buftammo dhunguma sana irra dhaabbattee. Illaa ramoo dhunguma sana irra dhaabne maal haga injiraamti biyya kana keessa tolaan haga namoota hedduun deddeebinee wal argine rammeedhaan waliin agarra jechuudha. Dhunguma sana irra dhaabbatte. Namoota hedduun haga wal argine rammeedhaan dhunguma irra dhumate yaadanii biyyaaf ta'isa. So dungoon jechuun nama hedduudhaan akkana dungoon dungotamee jaanii akkatti haasaan sun rammee sanii jechuun kan rammeen wal dhunganne san malee wanni biraa takka kan namoota biroo inumaayyuu hin jiru. Ta'u garuu namni kenna yoo takka arge lama godhee lama siibaa isaa yoo sadii lama arge ammoo sadiin siibaa isaa akkasuma ta'e jechuudha. Namni viidiyoo yoo waraabe suni akka tiifiramme wal jaalatanii beekamu hanga sooshaal miidiyaa irra baasuun maaliif barbaachisa? Amma gaa bar namni isin lameen qofaa miti namni wal jaalatu hundi wal dhungataa namni tokko hoggaa wal jaalate namni hundi wal dhungataa wanti irra jaa garuu sooshaal miidiyaa irratti miti namni viidiyoo san isin waraabe suni akka isin lameen wal jaalatan beeketi moo maal godhuuf moo isin lameen yaaddaniit maqaa sana ajandaa godhuudha waan kana gootan moo maali sababni tala? Bakka hin jiraa miti tokkoffaa dogongorris ni jira gama kiyyaanis ni jira. Waan sani nama keenya osoo dhiifama illee jedhee uummata Oromootiin natti tola waan san irratti maaliifuyyuu waan ta'amuu hin qabne jechuudha walumaa galatti hin barbaachisullee waan ta'amuu illee hin qabne lama taree deebi'eetiin waan miidiyaa irratti bahuu illee hin qabne sa'aatii sanis tokkoffaa ana biyya kanaa haaraya namoota kanniniifis sooshaal miidiyaa irratti beekamalee haaraya girri keessa hin jiraa miti hooyi keessa. Kamtu waa postii godhee kamtu waa dileetii godhee namni beeku hin jiru. Girriidha beekika. Maaliif hundinuyyuu kaameraa mataa isaa qaba silkii mataa isaa qaba. Ana haati faatee akkuma argitu san lafa deemuu malee eenyutu duubaan na waraabee eenyutu duraan na waraabee waan beeku takka hin qabu. Sa'aatii san keessatti dhufee namni viidiyoo san postii godhee Abdii Muktaarii. Innis hammeenyaa fi miti kan postii godhe. Bakka akkuma qoosaati sa'aatii san hoo jedhanii kolfanii argite. Akkuma yeroo san kolfanitti isaan postii godhan malee namni miidiyaa irraa hagana gara waan badaati fudhatee hooyi godhee isallee jedhee namni yaadee hin jiru. Akka yaadne namni jechuudha. Malee silaa osoo yaadamee osoo yaadamee waan itti ilaallamee xiinxallamee hojjetamu taateeti sirriidha viidiyoo. Jaartinuu namni silaa niqaa walirraa qabu sadarkaa sanatti. Viidiyoo postii godhamoo miti asumaan ammoo bakka sana ammoo uummata Oromootiin dhiifama jechuun barbaada. Carraa kana fayyadame. Uummata Oromootiin dhiifama gaafachuun kan hedduu bareedadha. So mee gara biraatiin ati amma yeroo dheeraa gaa sooshaal miidiyaa irratti garra akka hojiitti sooshaal miidiyaa irra jirtamoo hojii biraatti illee hojiitti jirta. Laa wallaahi sammaaf sooshaal miidiyaa irra jira malee hojii biraa hin qabu. Walumaa galatti waraqata jireenya biyya kanaallee dhiyooma tanaan argadhe ni ulfaatanii beektaa haalli. Osoo waraqaa qabaatiin osoo waraqaan qabaatiin olii gadi waan jechuun baay'ee ulfaata garuu san dhiyeenya kanaan argadheetiin jedhee amma gara fuulduraatiif yoo itti karoorse malee amma hojii irra hin jiru. Tole mee biyya tanaa fi kaayiroo fi biyya duraan turte san akkam baal bira qabte. Waan biyya duraan hin ture sanatti naasayin siin jedhee. Kuweetii mi? Homa madaa hiyyana tuttuutu wallaala malee. Akkam. Homa madaa hiyyana tuttuutu wallaala malee waan. Kuweetu kaayiroo irra caalaa jechuun barbaaddeeti. Maali rabbi Kanaadaadhaa fi Itoophiyaa walitti fiddaati. Haya. Bar Kuweetiin keessatti poolis yoo waraqata hin qabaatin poolisa takka dheessita malee wanni takka wanni ati dheessitu hin jiru wanni takka. Wanni namni agartii tana situ hin jiru gara barbaaddeen baatee gara barbaaddeen galtaa qaamnummaan seeraa sin argin. Qaamni seeraatis yoo ati waraqata seeraa qabaatte biyya sanitti ulaagaalee kan kee guuttattee jiraatte namni tokko maqaa si dhawu hin jiru. Ammas birriinis akkuma addunyaatiitu doolaara caalti. Birriin takkittiin naannoo 300 boyti sharafamti. Doolaarri yeroo ammaa meeqa asab? Maallaqni akkaan qaaliidha jechuudha. Ani wanni biyya sanirraa na woteessee yookaan ammoo na janajjanee na kaasee yoo jiraate carraa biyya sadaffaati malee
osoo abbaan maan kiyyaayyuu biyya kana jiraate biyya san irraa bahee biyya kana ni dhufa jedhee waa yaadeen qabu inumaayyuu hin galu jedhee murteesse biyya sanitti gin akka carraa ta'eetiin baafadhe malee. Tole jidduun ammoo biyyatti galtee turte? Yaa biyya galeen ture. Akkam jireenya biyyaa eega biyya irraa baay'ee gaa biyya deebiinii ogaa laalan akkam jireenya biyyaa? Awwaallee biyya ammaa jechuudha dhugaa dubbachuudhaafi ani namni keessattuyyuu bahee biyya irraa nama naannoo waggaa 8,2005 biyya irraa bahee 2015 biyya deebi'e. Waggaa 10 ol biyya ormaa ture jechuudha. Kuweet akkas turte? Kuweetii waggaa 10 ture. Yeroo dheeraa. Si ulfaata bishaan dura ala dhaabattee qaama dhiqattu amma laalkaa bishaan ala dhaabattee dhuguun si ulfaata. Baay'ee tokko tasakaayamaan ture. Galee jechuudha maatii kiyya bira torbee takka jechuudha siistariitti bitiyya bira magaalaa Shaashamannee keessa taa'een ture. Wanni hundi bakka si jijjiiramaa sitti ulfaataa yoo gadi baate. Dhugumatti biyya kanatti dhaladhee guddadhe. Indoomintee bakka natti ulfaata dhugaa rabbii. Ani dur laalkaa bishaan harka rabbuu fadhee fuulaan ni gadhutun ama bishaan asitti harka jala qabadhee dhiqachuu baradhee miti bishaan kana lafaa fuudhee harka buufachuu shaaworii ala dhaabatanii dhiqatan kan irraa wallaale laalkaa injiraan miti yeroo shintibeetii fayyadaman fa bakka injiraan gaafii guddaalatti ta'e asuma bakka yaa rabbi na baasi reeditu yeroo san piroosesii kiyya jala naa deemaa ture biyya kanaafi reedi rabbi gadhi hirrafiniiti tanu akkuma goota inni godhi asmaana baasin jedhee akkuma goota godhiiti inni saa ulfaatu asimaan galateeffachuu ni barbaada dhimma keessan jala deemee achi na baase jechuudha. Tolee jidduudhaan ammoo mudannoo takka namni waa hedduutti isa mudata mee mudannoo takka daawwattoota keenya bohaarsitu jettee yaaddu takka nutti immoo wanta mudate keessaa. Mudannoon gara biyya Arabaatitti moo erga biyya galee moo jechuun jireenya keessatti waan hedduu tokko jira waan nama mudatu. So mudannoolee hedduu qaba kan namni jireenya isaa keessatti. Keessattuu namni gaafa biyyaa ba'e waa hedduu isa mudata. Mee wanta mudate keessaa wanta kun. Mudannoon xiyyaatan qabu jechuudha yeroo biyyaa ba'eetiin jalqabaa fi Kuweet seen afaan Arabiffaa hin beeku. Dhufee namittiin na fudhattee jechuudha haati na hojjechiiftuun tiya na fudhattee na hojjechiiftu na fudhattee. Gaafa akkas torbaan moo akkana ga'u haliibii jedhanii haliib jechuun aanan jechaadha ni beektaa. Haliibii biti jettee na baafte. Haliibiin kun maal jedhee mucattii kushiinaa keessa jirtu dhaqee hin gaafadhe. Mucii Oromoodha? Mucattiin Oromoodha ijoollee biyya keessaati. Haliib jechuun maal jennaan aananii deemii biti naan jette. Haganatti nama laalka osoo haliib manarraa jedhu bahe. Haliyyuun likki suuqi dhiyaachuu ga'e suuqi isin argisan yoo dhaqee gaafadhu hin jiru haliibiin naan jedhan numatee jiraa naan jedhan. Amma achi deemee suuqii biraa dhaqee funyaan kiyyaan fedhii makiyyaan jechuudha. Bitu malee hin deemu jedheeti beeki. Amma sana keessa ala keessa deddeemu barbaada akka isin mana keessa na ergitu hin fedhu. Haganatti amma yoo achi deemee saree wayii ilmoolee dhaltee karaarra jirti. Itti erga saree jedheen saree mataa na bar saree mana gahaan ciiftu. Ogaate qaatu. Darayyaatti dhufee saree jedheen sareen tun lafa bir tarna na ol jette. Yoo sareen tun natti harkaate badi saree rabbumaa saree tana amma rabbiin tana keessa haliibiin harkaas kaalitte. Haliibiin harkaalitte. Agarratti ammas garagalee haliibii kana gara habiibiitti jijjiiree habiibii. Suppermaarkeetti dhaqee fi habiibii jedheen. Na laalan zim jedhanii. Kun illee na laale kun illee na laale. Habiibii barbaadaa jedhee. Ana yebi habiibii yebi jechuun afaan Arabiffaa koyeetitti hin barbaadaa jechuudha. Ana yebi habiibii jenna hunduu zim jedhaniitu manna laalan. Raajeffatan ka habiibii jechuun hin beektaa jaalalleen barbaadaa. Bakka maraattuu na godhan amma zim jedhanii na laalanii. Maalumaaf na laalan gara namni dadhaa. Aganatti ammoo la seenee habiibii barbaadaa jedheen achi ol siqee kaanitti. Ka ufa booyirutti. Angana dhufeetan kun duuma kanaan naqabee gaduma na baase amma. Maraat biyyaanii ta'e guriitii. Ganna baase. Yoo ganna baase ta'e balbala afoo ga'u. Ka balbala afoo ta'e inni habiibii barbaadaa jedheen. Namni waan wallaale maraattuu na se'an kaase. Zim jedhanii na laalanii. Lamuuttuma dhiisee mana deebee habiibiin hin jiru naan jedhanii jedheen namittidha. Maafi habiibii jedhanii jedhee. Mucattii waamtee maal habiibiin hin jiru jedhan gaafadhee dhabee habiibiin hin jiru naan jedhan suppermaarkeetti lama dhaqeen jedhee. Habiibii jettee gaafattee warra ilaa laalkaan biyya sanii deemutti namitti sangala naannoo waggaa 5 bira hojjedhee. Habiibiin meeti qofa naan jetti yoo waallee na gaafattu mana keessatti mudannoo sana. Jidduu kana ammoo sooshaal miidiyaa irratti akkuma viidiyoo mul'atu kana dhiyoon nama wayii
Jaalallee haaroo jettee wal barsiiftee jirtu jaalallee. Akka fikir gaari. Jaalallee kan haaroo jettee nama wayii biddee jirta. Yaa injiraamile mucaan jechuun akkuma tasaatti wal baranne. Wal baranne ammoo mucaan ijoollee naannoo kennaati. Ani yeroo bakka manaa ba'u irra caala namoonni hedduun na beekanii waan na beekan jecha baajaaji yeroo karaa deemaa dhafaate koo seerinaan jedhani. Na biran dabarfatan keessattiyyuu jechuudha ijoolleen Harargee irra caalaan isaanii bakka wallahi hedduun galateeffadhaan ijoollee Harargee. Maaliif jennaan oolmaan isaan naa oolan yookaan ammoo carraan isaan naaf arjoomni isaan naaf arjooman arjooma guddaadha. Guyyaa takka isaan bira rakkadheen beeku. Jireenya kiyya biyya kanaa keessatti shoora guddaa kan taphate yookaan ammoo oolmaa guddaa kanaa qabu isaaniif reedii aadan jechuudha. Nama kamiin alattuuyyuu jechuudha. Rakkadhes ta'ee wama kamiinuu dadhabes ta'ee waan barbaades ta'ee qarshiis barbaades ta'ee suppermaarkeetii isaaniitii fayyadama. Yoo karaa gabbai baajaajiin ka isaaniitii bakka isaan biratti guyyaa takka rakkadheen beeku qabaadhu kan falee fi yoo hin qabneef ammoo booda isinii kennoodha haadha faatee deem jedhamanii guyyaa takkanii yaana badanii hin beekanii. Kanaaf mucaa sana ammoo akkuma tasaatitti wal argineetiin wal baranne. An akkuma ijoollee xixiqqooti biyya kanallee aga dhufee reefuu naannoo waggaaf deema jechuudha. Baay'ee wannoodha. Itti dhiyaadhaan bakka naa waliin kolfinaa waliin taphannaa sooshaal miidiyaa maal jenne viidiyoo takka waliin hojjanna jenne viidiyoo qoosaa jechuudha goone waliin hojjanne. Malee yookaan immoo waan jaalallee. Malee jaalallee. An jaalalaa miti. Jaalala keessatti miidhamee keessa darbeera waan ta'eef jaalalaa miti ana elektiriikii nuuna qabanatti hin fakkaatu. Akkam jaalalaa miidhaan ta'e. Jaalala keessatti jechuun osoo mudannoo jaalalaa hedduun qaba. Osoo ati hin dhufin. Osoo jechuun asillee hin dhufin ta'ee biyyarraa erga bahee Kuweeti seene jechuudha. Okay, gaafa jalqaba Kuweetii dheetu jechuudha. Osoo biyya jirru jaalalleen qaban ture. Jaalalleen kiyya sun anaaf nama oolmaa guddaas akka haadhaatittis akka abbaattis waan haadha kiyyatti ni mannee icciitii gargara waa hedduutti himadhuun ture. Biyya keessatti. Biyya keessatti jechuudha. Kutaa 5 qabnee ilaa kutaa 10 waliin baranne waggaa 5 jechuudha. Waggaa 5 kana keessatti amanuunis nama dhiba guyyaa takka walitti dabalannee waan badaa hojii dalannee hin beeknu. Kaayyoon kiyyaaf kan isaa erga yuunivarsiitii xumurree booda jechuudha. Karoora akkasii qaba, anis karoora akkasii qaba, innis karoora akkasii qaba. Osuma wajjin deemnu jechuudha. An akka carraa ta'eetiin gara biyya Kuweetii kana dhufe jechuudha. Isattis hin himne yeroo sanittis erguma deemee geesse booda bakka deemaa jira jedhee guyyaa gaafa bararuu itti hime. Bararaa guyyaa kana bararaa. Osuma jaalalaa waliin jirtanii? Osuma jaalalaa waliin jirru yoo itti hime inni ishin jedhu. Okay, si hambisa. Na hambisa. Ammas ana dirqama biyya sanii na kaasaarutu jira. Maatiin kiyyas gargaaruun barbaadaani. Gatii kana ta'eef bakka waa hedduutu yuu jira waan ta'eef namni kun jireenya ofii keessa waa hedduu kan isa rakkisu qaba. Kanumaaf jecha an biyya keessa taa'uun barbaanne baay'ee. Yoo itti hime innis na rakkisa. Isa qalbii cabsuurra isa hamilee cabsuurra jedhee dhoseetumaanii erguma geeffadhee waa hunda xumuree bararaan kiyya guyyaa kiibxata ta'ee guyyaa sanbata guddaatti hime kiibxata akkanan bararaa jedheeti hiriyyaa isaatii hime hiriyyaa kiyyaaf isaa ka jidduu ta'e na jiru jira itti hime bakka erga dhagaheetiin jedhe akka waan haati irraa duuteeti boo'e. Guyyaa sanbata guddaan itti hime irraa qabee ilaa kiibxata nyaatan midhaanii bishaan hin nyaanne. Maal godharee waan garuun qabu. Faazariin kiyya immoo amala hamaa wayii qaba. Faazariin ni beekaa isa? Hin beeku faazariin. Gin namni ni hamataa malee hawaasa naannoo ni haasaya. Du'aaf isa malee waan biraa ofirraan eegu faazariin akkanatti eeggata faazariin. Laalkaa maal godhee gaafa geegessaa kiyyaa kana sa'a meeqa deemta jedhee silkima faazariitiin itti haasaa silkiin qabu ani. Yeroo biyya jiru tasuma silkii kan qabanne. Silkii faazariitiin itti haasayaa gabbaayii fa'aa akka nama fincaanii bahuu ta'ee itti haasayaa finfinnee jira inni ammoo shaashamannee jira. Itti haasa'ee ka'ee lakkoofsa isaa keessaa dileetii godhee ol deebi'a manatti. Faazariin birrii ittuma guuta. Ani sumaan haasayaa fixa galgala hundaa. Faazariin ittuma guuta ani sumaan haasayaa keessaa fixa. Amma gaafa kaan nageegessuudhaaf finfinneen dhufe. Makiinaa an deemuun san na jala deemaati. Innis makiinaa duubaatiin na jala deemaa jechuudha. Akkasin na duukaa dhufee bakka nageegessee eerpoortii mattee jechuudha. Aluma dhaabbadhee naga jedheeni. Anis biraa bahee erga biraa bahee Kuweeti seenee ammoo jechuudha. Mana mucattii Oromoo jirtu wayirra carraan na qabe. Hangatii silkiin bitanne jecha silkii isiitiin itti haasayaa ture. Mucaa kanan akka malee hin jaaladha innis akka malee na jaalata.
ammas mudannoo hedduu keessas waliin dabarree jirra bakka gatii kana ta'ee fi isiin maal goote seeta amma kaatee gara biyyaatti galte waggaa tokko na bira erga fixee booda gara biyyaatti galte an silkii isiitiin dubbisaa namitti silkii naan binne achirraayyuu naannoo waggaa takkaa ture silkii bitadhe ani likki amma naannoo ji'a 8 gahuu gahee silkii bitadhe yoo dhoffadhee bitadhe yoo itti dawwalu inni fuudhee Geel matee tana fuudhe? Hiriyya matee tana laal kamatan nama naa waliin nyaattee na biraa galte ton. Maal jetteetti heerumte seeta barre isiin achitti arabatti heerumtee kanaaf si dawwaluu dadhabde. Adaamaa seente dawwalteefi yoo akka naannoo ji'a 5 turte dawwalteefi isiin. Maal isiin attam taate? Bara isiin ni heerumte. Ilmoo garaa qabdii miti amma dayuuyyuu geettee jirti. Ani heerumu jedhee na jibbaatanii bakka na dadhabanii jennaani ana ofirraa darbanii na galchan yeroo sun biyya keenyatti ebeluun darbanii biyya alaarraa galee waan jedhamu wayiitu jira. Na darbanii na galchan ana jetti. Asi heerumtee isiin amma heerumtee ilmoo garaa qabdii. Haya okay. Gaduma karaa makiinaa irra osoo deemu karaa makiinaa irratti akkana caccabsatee gattaa'eedhaan. Naasuurraa jechuudha. Achi baadhatanii mana yaalaan geessanii gulukoosii dirasii itti galchanii bakka gaafa kaan ani silkii hin qabu waan isaan dubbisuun hin qabu darbee yeroo waggaa tokko bilbiluuf inni isii wajji jiraata. Isiin laal qaree fuuyyuu ulfajjii alama akkamii garaa qabdeedhaan. Adaa guyyaa amma isiin yaada kana itti himtu kana maal godhanii amanuu dadhabee isii bira adaamaa dhufe. Isii bira adaamaa dhufee wal arganii wal baratanii elga wal baratanii jedhanii bakka waliin nyaatanii waliin dhuganii galgaluma san walii wannadhanii isii ammoo ilmoon garatti hafte. Ilmoon garatti haftee amma achi guyyaa kaan itti beellamee naannoo kana jira hojjedhaa waan akkanaa kana hojjedhaa achi na dhufuu ni dandeetta jedheeni achi lamuu achi kaatee achitti hidhatte Shaashamannee Adaamaa kaatee achitti hidhatte. Taachitti hidhatte maal godharree wal arganii waliin galanii waliin bulanii tamana galte siin manumaayyuu hin bahu ilmoo kan kee garaa qabaa miti. Ammoo akka arsiititti wanni takka jirti walabaa mana dhufte manaan baasan walabaa jedhanii walabaa jechuun dubartii mana nama seente takka. Egaa kana gubbarraa namatti ilmoo isaa garaa qabdi. Ammas ilmoo isaa garaa qabdi hin baafnu waan jedhan wayiiti jira haadhaaf abbaan isirra dhaabatanii tun si gattee heerumtee tanuma fuudhiin jedhaniini inni ninkiya isima san fuudhee itti hin gammanneeyyuu osuma itti hin gammadin fuudhe maaliifuu waadaan kiyyaaf ka isaa duutee hojjette janaa isa kan kee argee heerumaa. Janaisa kan kee argee fuudhaadha. Waadaa kiyyaa keessaa duutuu kan ta'e argee du'aa kan kee argee heerumaadha fuudhaadha malee usuu jirru jiruudhaan wal dhabnee fuuna jennee karoora akkasii walirraa hin qabnu. Akkasumatti akaanii fuudhee gaafa kaanii likki anasiitti dawwalu isii mana keessa jirti. Walumaa naasofnee namaa waliin. Bultiin hawwitu. Eeyyoo siirasii taa'ee naa waliin haasa'ee itti haasa'ee akka waan hin fuuneetiin na haasa'ee beekin na dhosse amma. Surprise iyyuu ta'e inni eessa jirtaati akkana biyya laan jira akkam heerumte illee jedhanii rabbiin baga sii godhe eenyu heerumte siin jedhe maali liyyittiin tantee akkana heerumte araabboon heerumne anini kakadhume wallaahi billaahi amma kakadhe wallaahi yoo jedhe ammoo na amana akka maaliif dhararratti wallaahi hin jenne waan beekuuf na amana wallaahi jennan baqa inni achuma silkima keessa xaxee dhiyaate isarra gaccifadhee ka'ee lakkoofsa ka obboleettii isaa fuudhee dawwale yoo dawwalu ati tamisiini tawarra ebeluuti moo tawarra ebeluutidhaan maaliif maatiin isaa sirriitti na beekan. Ati tawarra saniiti moo warra saniiti. Talammataa tana moo jechuudha. Talammataa tana moo ta duraaniiti waan jedhamtu jechuudha. Aniinti alaale kaara. Kaardiin irra dhaabate jidduu kanatti. Fooqii 12ffaa irraa fooqii tokkoffaa akka itti bu'e hin beeku. Akka itti bu'e. Tokkoffaa gabbu'ee ka'ee onneen na dhaabattee lafa dha'e. Qaxaachi ka'ee kaardii bitadhee ka'ee indegana malee liiftiin dhaabatee ramana keessa ifaan hin jiru beeki. Halkan keessa immoo sa'a 8 namitti hin quban qabdu an fooqii gubbaa dhumarra bula. Amma indegana asii indegana harkaa fooqii kana gubbatti. Onneen tun na dhaabattee bakka yoo san baay'ee tokko na dhukkubse dhibamellee ta'achi ka'ee bakka isaanillee walitti hin deebine jaalaanillee walitti hin deebine achuma nafee nama amma yeroo baradhee jedhu bakka ittuman yoo haasa'e malee. Jaalalli dhugaa kana booda na qabdi waan jedhu natti hin fakkaatu. Amma sadarkaa kamar jirta waa'ee jaalalaa? Amma waa'ee jaalalaa irra hin jiru. Amma jaalalli amma na jirtu ta Kanaadaati. Ta Kanaadaati na jira. Waa'ee jaalalaa namaa keessa hin jiru? Jaalala namaa keessa hin jiru. I don't know yoo Kanaada seenee na qabdi hin beeku malee.
Amma ati dubartoota amma social media irraa qabnu keessaa nama beekamtii qabu feemata yaantanii mee itti fayyadama social media ati wal qabatee dubartoota keenyaa waan dhaamtu ni jira. Wallahi itti fayyadama social media ni ka irratti fooyyatullee ka irratti kasaartullee mee beek media kanarratti hedduutu kasaare. Feemasii ta'uuni waa baay'ee si gaafata feemasii ta'uudhaaf. Akkuma yeroo argitu kana kun namoonni gadiin nama arrabsee gadiin ganda arrabsee gadiin waan gadhee tokko hojjete feemasii ta'a. Irra caalaa shamarran kenna feemasii ta'an dhanii kan waan hin taane iyyuu bakka qaama saalaa kanarraa iyyuu akkana ta'a akkana godhaa feemasii taana jedhaniiti jechuudha. Feemasiin ta'uun akkuma aarsaa guddaa nama gaafatu erga feemasii taatellee aarsaa guddaa si gaafata. Of eeggannoo hedduu si barbaachisa jechuudha. Nama itti dhiyaattu kana wajjin nama walitti dhuftu kana wajjin nama silkiin keessaa haasoftu kana wajjin chaatii kan kee ka gootu wajjin sagalee kan kee ka haasoftu wajjin of eeggannoo cimaa si gaafata. Feemasii ta'uun baay'ee rakkisa. Dhugaa rabbi baay'ee rakkisa feemasii ta'uurra doktora taate bilisummaa si dhorga. Bilisummaa si dhorga maaliifuu namni si dhufee si haasofsiisu kun hundatu gaarii si yaada hundatu hamaa si yaada si dhiba. Ammas beeki kan namni agatti matana sirraa barbaada gaafa feemasii taate hooma agatti tana sirraa barbaadan ol bayanii mataa hangi maqaan keessa xureessanii onlaayinii gubbaasee buusuudhaaf jechuudha. Kanaaf akka onlaayinii gubbaa irraa hin buunee fi akka mateessoo jabeeffadhee haadhe kanatti jabeeffattee taa'uu si barbaachisa yeroo ta'etti jechuudha. Talagaamee sagantaa keenya karaa dhumaa dhiyaannee jirra. Mee wanni ati keessatti hin kaasin jettee yaaddu tokko dubbachuu irraa barbaaddu yoo jiraate carraatii laaddeetiin sagantaa keenya xumurra. Yaa wanni osoo hin dubbatin jedhama namoota baay'eetu irra caalaa haadha faatee yoomi maaf hin heerumtu ati arrii baastee barii dulluma malee homaa si nafne osoo heerumte yoom heerumtaa jedhanii bakka waa'ee heerumaa kana ana caalii kan dhiphatan warri social media jechuudha. Maaliifuu ana sa'aatii ka'eetii hin shaayii danfifadhu yookaan sa'aatii ka'ee koofii danfifadhu sammuu kan koo keessaa qalbii tiyya keessaa qaba. Heeruma jechuun mana abbeeraa kiyyaa kaseenee bahuu miti. Kanaafuu heeruma jechuun yookaan bishaan danfifatanii dhugan osoo hin taane bultii jechuun ni ulfaatti. Fakkeenyaaf birraa mana haadha faatee gaafa buluu dhufu uffata ittiin rafuu fi kan yookaan ammoo uffatee mana haadha faatee ittiin dhufu laallatee qopheeffatee dhufa. Oola gara galuu gaafa dhuftee deebitu surree takka yookaan tisheertii takka uffatee dhufuu dandeessa. Maaliif dhuftee deebita qaba. Buluun garuu bu'aa baay'ee si gaafata. Argitee gatii kana ta'eef mana namaatu dhattee buluun kan waa meeqa si gaafatu. Waan amala keetii hunda fidattee deemtee waa meeqa si gaafatu. Bultii keessa seenuun ammoo dhiira takkatti dabalamuun yookaan dubartii takkatti dabalamuun waa hedduu si gaafata of qopheessuu si barbaachisa jechuudha. Fakkeenyaaf dubartoonni teenya takka akkuma lukkuu fiiganii ola seenanii kan gaddeeban jiran gaafa waggaa tokko ebeluu walii kee ilmoo walitti ulfeessee wal biraa bade akkas wal godhee wal biraa bade kan jedhan jira. Maaliif kaleessa bakka dhaabatan saniin bakka laallatan deeman san laallachuu dhabiin sarraa kaka'ee jechuudha. Ammas heerumni hin dhabamu beeki nama yoo asii gabbee nama tokko wal baradhaa walii wannadhaa inni heerumnaa. Gaafa waggaa haati faatee seente baatee maal na fayyada nan fayyadu jechuudha. Gatii kana ta'eef bultii tana gadi fageenyaan laallachuu waan barbaaduuf kanaa ta'uuf kanaan taane akkana daddaawwan tarraa jiruuf asuma warri bultii xiyyaaf rakkattanii galatoomaa baay'een cannaqaminaan jechuun barbaada jechuudha. Naa adirleen suuta jettee fira laaluun barbaachisaadha. Yaa anis anni barbaada bar haadha ilmoo ta'uu ilmoo xiyyaaf haadha ta'uu akka haati xiyya anaaf haadha taatee na guddiste san ilmoo ofiitiif haadha ta'uu ammoo dhalanii yookaan firii ufa wallaaluu namni jibbu hin jiru. Argitee firii kan jechuun abaaboo kana jechuudha. Namni jibbu hin jiru ilmoo ofii ilaaluu yookaan ammoo bultii keessa seenee abbaa manaa ofii waliin beeki haadha faata jechuudhaa fi jaartii ebeluu jechuun garagara. Argitee gaafa jaartii ebeluu jette ni kabajamta namni karaa irraa si dubbisuu si laallataa si bira darba. Garuu anaa singilli deemtu sana gara nama hedduu na dubbisuu danda'a. Gaafa garuu jaarsa qabaadhe suma kana waliin yoo asii gabbee ka qara na dubbisullee sodaataa beeki. Kama waliin waan qabne iyyuu jechuudha. Gatii kana ta'ee fi bultiin sirriidha bareeduma ta'ee dabalamuun bareeduma ta'ee osoo hin dabalamin lama ta'uu lama meeqa ta'anii yaaduun barbaachisaadha jechuudha. Hedduu bareedaadha. Nama akka ati barbaaddu egaa namni kun nama hawwuu qabaame nama akkasiitiin wal agartee
bultii ijaarte haadha faatee ta social media osoo hin taane haadha faatee ta akka dhugaa san taatee akka agarru abdii qabna. Anuu sanuma abdii qaba. Rabbi si family keessu. So ammoo du'aayi naa godhi jaarsa barbaadu keessaa nama gurraacha barbaadu gurraacha gabaabaa barbaadu nama garaa guddatullee barbaadu ammas malaaxaallee barbaadu. Akka kaachirraa fi ammoo kadheeratee narra maara narra ol taree ani sajala baajaajii fakkaadhullee barbaadu. Waan kan hin du'aayi. Akka taatu harkuma keetiin tolfadhu gaa. Shangulliitii bitan. Googilii keessa barbaadinaan jira. Gaazexaa kana yoo googilii irraa buufatte malee. So akkasii ammallee irra deebi'ee baga asitti nu dhufuu keetti fedhii tokko galatoomii ulfaadhu. Egaa kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment qophiin keenya keessummaa irraan tana haadha faaxeetii wajjin as istuudiyoo keenyarraa isiniif dhiyeessaa turre kanan gammaa hordofaa turtan kana fakkaata qophii keenya keessummaa biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.